Meeriin Maatiyoosiif mana kiraa waggaa tokko dandeessee jirti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo Yuuteef marti keessan siniin jechaa. Namoonni tokko warra reefu dhuftanis ta'uu danda'a, warra jechoota koo hin dhaggeeffannes ta'uu danda'a jechuudha. Ani garuu yeroo baay'ee haala mijataa keessaa miti kan hin dhaabadhee viidiyoo hojjedhu wacoonni garaagaraa ni jiraatu. Siniin jedheetoo jira jechuudha. Warri kaan immoo viidiyoo seeraan qulqulleessii waraabi warri jettanis jirtu jechuudha. Ani egaa jechuudha nama randa ba'uudhaa fi miixataa jirudha jechuudha. Randa sana ba'uu nama dadhabee randa ba'uuf miixatee adeemaa jirudha jechuudha. Haala nama keessa jiru jechuudha. Borummoo dirree bal'aa irratti ba'uudhaaf jechuudha. Namni bara jiraatu keessatti akkasuma immoo bara wantoota garaagaraa yaalu keessatti qormaata jajjabaa ta'antu jira jechuudha. Obsa nama barbaachisa. Manni nani jiru waayifiin hin jiru. Akkasuma illee karaa nani viidiyoota waraabu baadiyyaa keessa waan hin ta'eef kan inni jiraachaa jiru mukeefonni akka maashinoota yookiin immoo maal jedhama akka jeneraatoraa iyyuu tuna bira jijjiira jechuudha. Isa kanaaf obsuma naa qabaadhaati. Sin anumaaf viidiyoo kiyya ilaalaa subscribe naa godhaa, like naa godhaa, na jajjabeessaa siniin jedhee yeroo kumaatama sinitti himeetoo jira. Warra reefu dhuftanis ta'uu danda'a, warri gaaffii kana na gaafattanii maalumaafuu kan inni siniin jechuu barbaade jabaadhaa. Haalli keessa jirtan sinii hin daangessinii. Qormaan yoo sinitti dhufesi obsaan keessa darbaa boruu dubbachuudhaaf haasahuudhaaf karaa sinii ta'a jechuu barbaadeenani jechuudha. Guutumaan guututti haa ta'u malee kan hin jalqaba sinitti odeessin dhaggeeffattan jedheeni. Egaa Ermeellaanii mucaa kanaan jechuudha kan ishiin fiddee mana kiraasiif hin danda'a jetteeni waadaa galtee fidha. Sababa sanadhaan immoo yeroo darbe keessaa biraamillee biraankii safaana taasisetoo ture jechuudha. Egaa fiddee mucaa maaliidhaan mana kiraa hin danda'a jettee maaliif hin kireessinee fi naamina jedhanii jechuudha. Ishiinis dhugaadhaa isan dubbadhe na raawwadhaa koottaa ammayyuu deemnee barbaanna jechaanidha kan ishiin turte jechuudha. Asumaan illee ermuu galatoomisiin jechuu jaalanna. Hojiin akkanaa kunoo baay'ee sirraa bareeda jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf amma jaarsa namaa qabattee akkasumas illee ati kan koo ta'uu qabda jettee dubartii ishii sana faanas amma wal takartanii gana shariiree dhaabbattanii hojii akkanaa yeroo hojjettan baay'ee sirraa bareeda jechuudha. Wal gargaaruu, wal guddisuu, wal jabeessuuni Waaqayyo isa akkanaa jaalata malee isa jaarsa namaa namarraa fudhatan hin jaalatu jechuudha. Dhorkaadha wanta akkanaayyuu siin jedha. Amma gaa mucaanuyyuu jaalalaan qabameera baay'ee jechuudha irraa mul'ata. Haa ta'u malee egaa ganamarraa kaanee manadha kan barbaadaa turre mana baay'ee argineetoo jirra. Garuu immoo bareedaa hin turre namatti hin tolu. Garuu amma reefuu kana arginee jirra. Akkasumallee baay'ee bareedaa kifilii oota qabaa. Manyataa beetii lama qaba, saaloonii qaba jedhaniitoo jiru jechuudha. Baay'ee tokkodhaanii kan namatti tolu nama gammachiisudha jechuudha. Manni kiraa kunis immoo ji'aanii 30,000dha jedhaniitoo jiru jechuudha. Waggaa tokko keessatti gara 300,000 fi 60,000 dhufa fakkaata jechuudha. Kana jechuun immoo dhugaa dubbachuuf carroomuudha. Asumaan illee wanti namani tokko yoo jiraatira ta'e saatii Abiraamidhaa fi yeroo jalqabaa 500,000dhaanii isanii alabayee akka bashannanu taasisne inni dideedhaanii binnee fitoo jirra jedhanii fidanii dhufanii hundi namaayyuu jechuudha sobaadha jennee irratti dubbachaadha kan turre jechuudha. Amma garuu dhugaa ta'eetoo jira jechuudha. Maaliif mucaa kanaaf ergaa hanga kanaatti qarshii kana baastee ishiin hin beektu anatu beekaa hiriyaa kooti jedheetoo jira jechuudha. Abiraamillee jechuudha suuta keessa barteedha kanii jechaatoo ture jechuudha. Nama gaariidha, nama jabaachuu qabudha kan inni jedhe. Innaa haala kanaan gammachiisteetoo jirti jechuudha. Baay'eedhaan namatti tola, nama gammachiisa jechuudha. Isas immoo kanii gaafidee dhufee buraadha jechuudha. Buraadhaan fidiitii koottu jedhaniini yeroo egaa inni dhufutti gammachiisaniitoo jiru jechuudha. Baay'ee tokkodhaanii mucaan waan dubbatu kan inni wallaaleetoo jiru jechuudha. Isa kanadha nama dhiba jechuudha. Inna wanta gaarii akkanaa hojjechuun baay'ee namatti tola, nama gammachiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Sana booda waan dubbatu kan inni wallaalee
nuti mana barbaadaadha kan turre. Hanga kanaatti garuu argachuu hin dandeenye guyyaa har'a arganneetoo jirra. Innaa gammachuu maaltu sitti dhaga'ame jennaani ani hin amanne haala ariifataa kanaadhaani waanuman amaneeyyuu tokkollee hin qabaadhu. Isin garuu kana hojjechuu keessaniidhaaf guddaan isin galateeffadhaadha. Abrahaam illee hirmiidhaanii baay'ee galateeffateetoo jira. Dhugaadhaa baay'ee tokkodhaanii si galateeffadha. Innaa haala kanaadhaan kana yaaddee fiduu keetiidhaafiidha kanii jedhee yeroo baay'ee immoo gara magaalaa Finfinnee dhufee jiraachuu yaada ture ta'uu hin dandeenyedha kan inni jechaa ture jechuudha. Egaa anis kaleessa gaafanii gara Finfinnee dhufuu homaa tokkoyyuu hin qabu. Rakkoo gurguddaa fi jajjabaa ta'e dabarseera. Gaafa sana namatu kan ji'a 3 naa kaffaleen kan inni mana kiraa keessa ture. Roota faana waan baay'ee dabarsineedha kan inni jedhee. Kanaafiyyuu immoo ati immoo carroomtee tayyuuti kan inni jedheen jechuudha. Inni akka walaleessii fi giximii fa'ii jedhiif jecha sirbi fa'ii jechaanidha kan egaa turan jechuudha. Yeroo wayii kan mana Hermeellaa keessatti ture Abeelii fi Abrahaam biraankii godheera argitaniitti yoo ta'e isuma gaafa sana jette jedhi jedhanii turan jechuudha. Inni jechuu hin dandeenye jechuudha. Boodarra gaa Hermeellee maalishee jedheetoo jira ofuma isaatiif jechuudha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Kuni waadaas galeefitoo jira Abrahaamii mi'a mana keessaallee mulullee yoon guutuufillee baadhillee edda ishiin mana kiraa waggaa tokko dandeesse animmoo waan tokko kan hin danda'u keessaa gubbituuf hin danda'a jabeessuu hin dandeenya haadha kanii jechaa turan jechuudha. Akkasumallee buraanillee maal yaadaa jirta jennaan maalan bitaaf jedhee yaadaa jira maal si wayyame jennaan soofaadha kan inni jedheeni soofanatti guddistee jennaan firaashii tokko firaashii bal'aasaa guddaasaa kan inni jedheeni maaliif jennaan immoo ati dheeraadhaadha isa kanaafiyyuu jedheeni waadaa galeefitoo jira jechuudha. Mucaala kanadhaan gammachiisanii nama tattaafatudha. Hojii simbannaaf hin barbaannaa yoo ta'u baate immoo hojii mana hojjedhu akka inni hojjetu nan taasisaadha kan inni jedhe jechuudha. Abrahaamii mana isaallee seeraan hin qulqulleessinaa fi seeraan hin bareechinaa fi boqochuu qabaafataa jechuu qabaadha kan isaan jedhaniin jechuudha. Mee akkamii manni kun sitti toleera natti tolee jira inni akkinuuf yoo barbaadda sitti bilcheessitaa sitti akka barbaadde warrafachuu barbaaddeetta ta'e mee amma maalirra rafta jennaanii firaashii tokkoon bitadha jedheetoo jira jechuudha. Egaa hanga yoonaatti jechuudha yookiin buraa bira yookiin immoo Abeel biras turuu danda'an beekamu jechuudha. Garuu hojii kana hojjechuudhaa fi baay'ee bakka dhugaa dubbachuudhaa fi asumaan iyyuu jechuudha otoo dirijjiitii eddaa qabeenya akkanaa qabdu ta'ee akkuma wal guddiftan akkuma wal jajjabeessaa jirtan dhugaa dubbachuuf ijoolleen bottaa jira jechuudha. Hojiin isaanii haddadha jechuudha. Kan inaafamuu qabu hojii gaariidha dhugaan siniin jedhe hojii badiisaa osoo hin taane hojii gaariidha jechuudha. Wal jajjabeessuudhaan ilaalamee akkaataa isaan ittiin hojjetan sabskiraayibillee laayikillee walii gochuudhaan waliif sheerillee gochuudhaan baay'ee jechuudha wal jajjabeessu jechuudha. Hojii irratti baay'ee dammaqoodha. Baay'ee namatti tola. Asumaan otoo dirijjiitii gargaarsa hiyyeessotaallee bantanillee siniin jechuudha kan jaalannu. Erga sinii kennee erga sinii eebbisee harkisaa sinii bal'atee sinis immoo harka keessan bal'isuun dirqama sinii ta'a. Akkasiin kan hojjettan inni beenna. Inni baay'ee tokkodhaan namatti tola. Nama gammachiisa jechuudha gaa'ii. Hangana kan hin jedhamne dhugaa kana bakka kan barbaachisu siniin jechuu barbaadeenanii innaasa kanadha. Egaa wanti baay'een ta'aa jira roota wanti ishiin taate achi argitaniitoo jirtu jechuudha. Isaan immoo asirraa kinoo haala kanadhaan ilmoo nama jechuudha sabiraasii godhaniitoo jiru. Qajeelinni keessan itti haafuuf hojiin gaarummaan keessan itti haafuuf siniin jechuu jaalannaa. Namni qullaa dhalateedhe egaa buraanis xiqqaarraa 0 irraa ka'ameetu namni guddata jedheeniitoo jira jechuudha. Eeyyeeyyuu bara dhuftuttis immoo nuti kana yoo sii goone waggaa tokko keessatti iddoo gaarii iddoo jabaa ta'e tokko geessee si arguudha kan barbaannu jetteen jechuudha. Hermiin illee jechuudha rakkoon qabaatu
jedheetoo jira jechuudha. Isa kana dhakaa gooftaan koo sinaa eebbisu subscribe like gochuudhaan chaap naa godha jedha. Guddiseen immoo sin jaaladha sin kabajaa jechuudha qaaliiwwan kiyya.